Okay, guyyaa hadhaa paankeekii ajaa'ibaa, paankeekii baay'ee bareedaa fi paankeekii baay'ee hojiitti illee salphaa ta'e akkasuma immoo qursii baay'ee mijaawaa nama kamiifiyyuu barbaachisaa ta'edha. Kan hojii hojjennu haala itti hojjennu immoo wajjii ilaallaa gara hojiititti haa deemnu isiniin jedha. አቤት እናትነት ሚስጥሩ ረቂቅ ወራች የሌለበት ፍቅሩ የማያልቅ አቤት እናትነት ሚስጥሩ ረቂቅ ወራች የሌለበት ፍቅሩ የማያልቅ የራሷን ፊት ሳታ የልጇን እያየች ሲታመሙ ታማ ተጨንቃ የኖረች የእናትነት ሐቋን አላህ አርጎት ከፍ ከእግሯ ስር አረገው የጀነትን ቁልፍ ያ ኡሚ ያ ኡሚ ያ ኡሚ ያ ኡሚ የጀሊሉን ፍጥረት እስኪርግቧን እዩዋት ከሆዷ ያወጣች ልጇን ስትመግባት ሰው አይል እንስሳ ሁሉም Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota tokkummaa faamilii marti keessanuu akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha. Egaa akkasuma sorroonni amantaa biroo ashama harka fuunee obboleewwan koo jirra jirtu nagaa keessanii fayyaadha. Bakka jirtanitti nageenyi rabbii hunda keessanirra haa jiraatu. Egaa hadhas viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra jechuudha. Viidiyoon hadhas isinii qabadhee dhufe qursiidha. Qursii baay'ee bareedaa ta'ee fi yeroo kan fudhannee fi kan fayyaa namaatiif illee baay'ee barbaachisaa ta'e qabadhee isinii dhufee jira. Ijoolleen kamiyyuu kan jaalatu, namni guddaan kamiyyuu kan jaalatu. Egaa qursii kana wantoonni nu barbaachisanii akkuma isin fuuldura viidiyootti argaa jirtanii isaan kanneen nu barbaachisa jechuudha. Tokkoffaa muuzii qopheeffadhee jira. Haala maatii keessaniitiin wantoota gootan hundaayyuu godhaa. Muuzii 3 qopheeffadhee jira. Asitti immoo timira habbaa 4 yookiin firee 4 qopheeffadhee jira. Wanti hundumtuu kan gootanii haala maatii keessaniitiin. Itti aansuudhaan immoo asitti hajjaa yookiin oatmeal kan jedhamu sanii afaan arabiffaatiin shufaan jedhama. Afaan keenya yaa hajjama jedhama. Waan biraa hin jedhamu. Isa kana qabadhee dhufee jira. Isa kanarraa hojjanna jechuudha qursii keenya. Egaa isa kanarraa hojjechuudhaaf duraan dursa itti aansuudhaan ammas aannan qaba. Aannani aannan qaba. Egaa itti aansuudhaan duraan dursa wanti godhu shufaanii yookiin hajjaa yookiin oatmeal jedhamu kana mafcaadhaan yookiin maashiniidhaan kanaan daakaa jechuudha. Waa hunda asuma keessatti waliin gahaa waan ta'eef dhiifama asitti kan isinitti mul'ifne killeedha. Killee qaba. Okay, asitti buusa. Egaa kan irraa fudhadhe keessaa killee 3 fi vaaniliyaa 2 fi baking powder bicuusiitti godha. Shufaanii kan kokunoo asii buusee jira. Daannee walitti Okay, obboleewwan kiyya haaluma argitan kanaan kunoo daannee walitti deebinee jirra. Itti aansuudhaan immoo wantoota na barbaachisan kan isinitti kanneen hunda itti buufadha. Warroonni barbaadan damma itti godhuu dandeessu. Muuzii burtukaana itti godhuu dandeessu. Isiniin jedha waa tokko rakkoon hin jiru. Filannoon keessan gatii ta'ee fi burtukaana illee itti dabaluu dandeessu. Itti aansitanii immoo damma itti godhuu dandeessu. Sukkaara illee barbaadan xiqqoo itti godhuu dandeessu. Sukkaara irraa mircaan immoo dammaadha waan ta'eef garuu damma hoo qabaattanii itti godhadha. Xiqqoo simaankaa tokko itti godha. Dhiisuu sin danda'ama fi gatii burtukaanaa muuzii fi vaaniliyaan timirri jiruu fi rakkina hin qabu. Amma kaa muuzii kan kollee quncisee itti buusa. Haaluma amma isin argitan kanaanii hundumaayyuu harkumaan muuzii kollee akkanatti kukkuta. Haaluma kanaan kukkuta. Obboleewwan kiyyaa kun wantoota na barbaachisan itti godhee jira waan aannan hin taane alatti jechuudha. Achirraan immoo damma bicuusii itti godha. Guddisu jechuudha. Maaliif gatii burtukaana muuzii fi burtukaana akkam afaan na jaalate. Tanaan dura waa itti hojjedhee na fakkaate. Burtukaanaa fi tamarri jiruu fi rakkoon qabu vaaniliyaan illee gatii qabu jechuudha ittiin guddisu hammi kun nagaya. Itti aansuudhaan obboleewwan koo aannan koo itti buufadha. Aannan laaleeti booddeellee itti dabala. Hoonaaf hin geenne jechuudha yeroo tokko miti. Egaa kana immoo daannee walitti deebina. Kun obboleewwan koo amma akkuma argitanii haala kanaan daakee jira jechuudha. Kun haphinni isaas kana fakkaata gahaadha. Haalli kun jechuudha. Amma immoo ani meeshaa paankeekii irratti godhan irratti hin godhu. Maxxabashaa normaal irratti godha. Maaliif namoonni tokko tokko kan maxxabashaa malee meeshaa sanniin hin qabne
meeshaa san hin qabu jedhanii ijoollee fedhii ijoollee fa'a odoo barbaadan godhuu isan qabu jedhanii horroon dhiisan baay'eetu jiraachuu danda'a jechuudha. Waan barbaadan irra godhuu dandeessa waan barbaadan irratti jechuudha. Meeshaa keekii sanii alarratti. Amma kun asitti gochuudhaaf obboleewwan koo maxxashaa biddira kaadheera diqqootii zayitii xabbatte godha garuu maxxashaan hin qabdu haa ta'u garuu bicuu tokko zayitii xabbatte godheetiin isa kanaanii akkanatti waliin gahaa. Egaa saniin booda immoo maxxashaan kan koo dhiheerti itti buufadhaa isiniin jedha mixii kan koo. Maxxashaan tasa o'itee jirti. Diqqeessee tuma itti buusa bakka sadiitti. Ka paankeekii suni ka bakka lama qabu sin jira, ka tokko qabu sin jira. Garuu waa tokko rakkoon qabu eelee biddeenaat irratti illee gochuu hin danda'ama. Waa tokko ka piizaa irrattis gochuu ka piizaa jechuudha. Isa irrattis gochuu hin danda'ama. Maxxashaa normaal irratti illee gochuu hin danda'ama. Kanaafi warroonni godhuudhaaf hawwii qabaatanii gochuu kanan qabu jettanii dhiiftan akkas jettanii hin yaadina waan barbaadan irratti hojjechuu ni dandeessu isiniin jedha. Haaluma kanaan godhee fixee bilcheessee walitti deebinaa hoo inni dhumate isiniin jedha. Dhiifama jibaa isinii mul'isuuf yeroo maxxashaa akkanaati wanna jennu kaasu kana. Maxxashaa akkanaati yeroo kaasnu kan sibiilaa suni maxxashaa keenya hooqee balleessuu danda'a. Isaaf pilaastikii saniin kaasuuni caalatti filatamaadha isiniin jedha. Egaa kanaaf akka inni diqqoosinaa qoqqooruu yookiin xafaffii jedhu eegee akkanatti galabbatu isaallee baay'ee salphaadha waan nama dhibuu miti. Innaa akkasuma namoonni nyaata kana hin jaalanne qorsi irratti hin jira jedhee hin yaadu. Batalee ijoollee keessanii aannan kaakaa wajji gootanii fi yeroo kennitanii fi gammaddee hisattee nyaatti isiniin jedha. Baay'ee namatti tola baay'ee mi'aayaa. Akkasuma fayyaadhaafis akkuma dura jedhe baay'ee barbaachisaadha. Odoo zayitiitiin guddisanii diqqeessee akkanumatti irra rigee akkanatti godhaa jechuudha. Goonee geessinee amma immoo kunuun dhufnee jirra. Baay'ee lislisseedha. Baay'ee laafaadha. Keessi isaas baay'ee namatti tola. Sooftiidha dhugaa dubbachuudhaaf kunuun bilchaatee jira seeraanii. Innamee hojjedha laalaatiin koomentii jalatti na barreessaa isiniin jedha obboleewwan koo hojiin guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhufee isa kana fakkaata akka jaalattan inshaallah abdii qaba. Warreen jaalattanii koomentii jalatti naaf kaayaa isiniin jedha. Waan na hordoftaniif waan turtii hanga ammaa na wajji gootaniif hundumti keessanii guddaa galatooma obboleewwan koo. Ulfaadhaa kabajamaa isiniin jedha jajjabinni keessanii akkanarraa hafne jajjabina keessantu anas jajjabeessa. Akkasuma immoo adiyaa biraas hojjedhee akka isinii fiduu kan na godhu koomentii isin na barreessanii jajjabina isin na kennitanii jechuudha. Egaa akkasumas warroonni mana kanaa haaraa taatanii laayikii fi sabskiraaybii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha kabajamaa galatoomaa. Warroonni immoo turtii na wajji gootanii na jajjabeessitanii maatiiwwan koo kan durii guddaa galatoomaa ulfaadhaa na jajjabeessuu keessan kan guyyaa har'aa asiin naga'e kana caalallee akka itti deemnu inshaallah abdii qabna isiniin jenna. Egaa dhala ilma namaa ta'e kan dogongorre hin jiru dogongora qabnus dogongora keessan kana jedhaati ifa nutti hima nus nama dogongora keenyarraa deebinuudha. Beekee fi miti kaasarra dhufe waan beeknu ol barsiisnee waan beektan na barsiiftanii jechaadhaa fi kan isin bira dhufe. Innaa kanaa waan beeknu holirraa barraa galatoomaa turtii na wajji gootaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa guyyaa